بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربين أكنجا سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد bagana gayaan arras gara channel keenya kan daawaa oro amantii keenya amantii islaamaa laafinaan walii dabarsinutti dhufne isinin jecha arraan tana qabxiin isinii qabannee dhufne waa'ee ammaan tana addunyaa keessatti deemaa jiru ChatGPT'n modeeliin akka namaatiin nama wajji haasa'uu danda'u waa'ee amantii islaamaa fi kiristaanaarraa waan tokko tokko ragaa akkaataa inni itti bahaa jiru waliin mee haa ilaallu. I was told today that Jesus never called himself a Christian. If this is true, what did he call himself? Hi, Lily J. That's right. Jesus never called himself a Christian because that term was created after his time to describe his followers. In the Gospels, he often referred to himself as the Son of Man, a title that emphasizes his role and mission. He also identified himself as a prophet and was addressed by others as rabbi or teacher. These titles highlighted his spiritual authority, guidance, and connection to God. So he calls himself Son of Man. What does this mean exactly? The term Son of Man signifies Jesus' identity as both fully human and the divinely appointed Messiah, linking him to prophetic traditions and his role in God's eternal kingdom. So Son of Man doesn't make him God? No, the title Son of Man emphasizes Jesus' humanity and role as a prophet, not his divinity. That's really interesting. Does anyone else call themselves Son of Man in the Bible? Yes, in the Bible, the prophet Ezekiel is frequently called Son of Man by God. Really? That's really interesting. يا إلمان يا فيديو الراخون نما حق أخرى ربي الدنيا أخرى ملكا وجه بربادوف فايدا قداك وكان جدوراني سني دي سنة توسا سنو بچيسا دوبا ChatGPT كون برمو قفرت هنداولان أكنماتتي وائي منفسي في سميتي دانو سوه الركتين برمرت هندايتي كان إني واني سكيس جرورت هنداهي اي وانتيف كان ديبي خنا جرو يچو دوبا خرقبتي ساني تقون ديبو واني إسين غافت درا إيسان كون كريستيانا فين جئت جراهي جتة غافت يچو إسينيس ChatGPT ويتا ديبسو لكي كريستيانا فين جئن بيخو كريستيانا يچون كن خندوفة إيغا إني الدنيا تنرى ديمي بودا خنافو إني تكاتو كريستيانا فين جئن بيخو واني إسان التياممو the son of man ilma namaa jechuudhaani eegasii namni illeen kan biraa kayyaamuun prophet ergamaa rabbii jechuudhaani yookaanis rabaayi ja'aniin afaan isaaniititti ammallee teacher barsiisaa ja'anii yaaman malee kiristaana fiin je'ee hin yaamamne wanni son of man ifiin je'ee yaamamuufis inni guutumaa guututti dhala ilma namaa ta'uu isaatii fi karabbiin filee ilma namaatiif ergamummaadhaan erge ta'uu mul'isa malee waan rabbummaa achi keessatti hin jiru. What about the term Son of God? What does this mean? The term Son of God in the Bible signifies a special relationship with God, often used to describe a person with divine favor, authority, or origin. In the New Testament, it denotes Jesus' unique role as the Messiah. Is there anyone else other than Jesus that calls themselves Son of God in the Bible? Yes. In the Bible, the term Son of God is used for various figures beyond Jesus. For instance, the Bible teaches that all believers can be sons of God, as seen in verses like John 1:12 and Romans 8:14. Also, angels are called sons of God in Job 1:6. Another is the nation of Israel. In Exodus 4:22, God calls Israel his firstborn son. Also, in 2 Samuel 7:14, God refers to King Solomon as his son. That's crazy. If others can be Son of Man and Son of God, and this doesn't make them God,
Is there anywhere in the Bible that Jesus actually says he's God? In the Bible, Jesus never explicitly says, I am God. Wow. So, what's the most logical description of Jesus then? It can be seen as more logical to say Jesus was a messenger of God, as he often referred to himself as sent by God and spoke of fulfilling God's will, which aligns with the role of a prophet or messenger in biblical tradition. Really? That's so interesting. So, does the Bible ever say God is one? Yes, the Bible repeatedly emphasizes that God is one. How many times is the concept of one God mentioned? The concept of one God is mentioned hundreds of times throughout the Bible. Wow, that's crazy. I know, right? Definitely makes you think. Can you tell me who mentions this in the Bible? Sure. Jesus in Mark 12:29, Moses in Deuteronomy 6:4, Abraham in Genesis 14:22, David in Psalms 86:10, Solomon in 1 Kings 8:60, Elijah in 1 Kings 18:39, Paul in 1 Corinthians. Okay, that's enough, ChatGPT. That's just crazy. Like, my mind is blown right now. Sorry, just one more question, ChatGPT. In your opinion, would you find the Trinity or the idea of one God more logical in the Bible? Looking solely at the Bible, many would conclude that the concept of one God is more logical. Wow, I'm done. Thank you so much, ChatGPT. What do you guys think? ammallee qabxiin irraa gaafattee Bible keessatti son of God jechuun kuni maal agarsiisa kan jedhu kaaste jechuudha. Innis gizee deebisuuf the son of God jee wanni yaamamuuf inni filatamaa rabbi biraa karaa rabbiitiin akka yaamiinsaaf ka filatame ta'uu agarsiisa malee the son of man jechuun the son of God jechuun ilma rabbii jechuun ka dhaloota akka hin taane mul'isaa yaada juu dabarseef. Duuba ammallee namni biraa kan Bible keessatti kitaaba qulqulluu keessatti the son of God jedhee yaamamu ni jiraahi jetteeni gaafate jechuudha. Sirriidha hedduu jira jetteeniiti lakkooyseef jechuudha. Joon tokko 12 fi akkasumas kan biraatis hedduu lakkooyteefiti namni biraatis kan son of God jedhama yaamamu hedduun akka jiru himteef jechuudha. Kun egaa wanni mul'isuus jeen namni hedduun ilma rabbii jechuun dhaloota akka hin taanee fi kan karaa rabbiitti irratti filatamee dalagaa rabbiitiif yaaminsa karaa rabbiitiif bobba'e ta'uudha mul'isaa yaada jiru dabarseef. Ammallee waan biraati irraa gizee gaafattu duuba yaanni tokkummaa rabbii Bible keessa ni jiraa jettee gaafatte jechuudha. Eeyyee jeen hangam takka jira jetteen dhibbaa ol jira jettee jeen ChatGPT'n waan godhu rabbiin tokko jechuu bakka dhibbaa olitti dubbatee jira rabbiin keenya tokko ta'uu isaatii jettiin. Mee tinaafuuf jennaan gaa inninis ni lakkaa'eef. Maariqoos 12:29 Deuteronomii 6:4 Deebir 8:6 Salomoonis ni tuyxe Ilaajaa 18:39 akkasuma lakkooyteef jechuudha. Rabbiin keenya tokko akka ta'ee fi lamaa fi sadii akka hin taane kan ibsu himeef jechuudha. Kitaabuma irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Umarratti keessiin gaafatte waa'ee Trinity rabbii sodummaa waa'ee Sillaaseetirraa gaafatte jechuudha. Duuba gizee Bible kana laaltu Trinity rabbiin sadii jechuu fi rabbiin tokko kaja'u kamiititu irra fakkaataadha Bible barruu isaa gizee laaltu jettee gaafatte. Inninis wanni deebiseef rabbiin tokko kaja'uututu irra logical ulfina qabaa. Trinitiin duuba kanarratti akka uumamee warra chaarchiitiin eega isaa booda kan dhufe ta'uu himeef jechuudha. Duuba obboleeyyan keenya arraan tana yeroo akkanatti beekumsinii fi teknooloojiin hammayyaa waan dhufe gargaarsa guddaanuu ta'uu kanatti addunyuma bichaaf jiraachuu osoo hin taane karaa rabbii wal yaamuu waan qabnuuf obboleeyyan keenya kan kiristaanaatii fi kan islaamaa mee isinis riisarchii adda addaa godhuudhaan akkanatti gargaaramuudhaan riisarchii godhaatii karaa haqaa waliin barbaannee rabbiin addunyaa akhiraa akka nu milkeessu akka ibidda jalaa baanu isinitti dhaammachaa arraan tanaaf waan qabannee dhufne kanumaan xumuruudhaan chaanaalli kun guddatee bakka hodduudhaan akka gahuu danda'u like subscribe share godhuu hin dagatinaa jechaa maqaa rabbiitiin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسنين جنة